want to welcome everybody to our Sabbath meeting. Walgahii keenya guyyaa sanbataa irratti baga dhuftanii jechuun barbaada. We're really happy that we were able to live stream and that you can join us. Tamsaasa kallattiitiin jiraannee nu quunnamuu keessanitti hedduu gammanneerra. Wherever you are in the world, Addunyaa keessaa eessa yoo jiraattan, those of us who are here in person in warri Martinique, nuyi as Maartinikiin qaamaan jirrus we welcome you to as you join us. akkuma nu quunnamtanitti, akkuma nu faana taatanitti, idduma jirtanitti baga dhuftanii We isin can't see jechuu everybody jaallanna. yet, but we'll show you everyone here at the end. Amma hunda nama asii jiru isinitti agarsiisuu hin open dandeenyu. with the word of Dhumarratti garuu iyyaalla. Kadhannaadhaan haa bannu. Holy God, we thank you Waaqa qulqulluu si galateeffannaa. that right across the world we can pause and come together. Kutaa addunyaa kanaa guutummaa keessaa walitti qabamuu keenyaaf We can fellowship with you si faana waaqeffannaa akka qabaannu, wherever we are, whatever we're doing. eessayyuu jiraannee maaliyyuu hojjennee. Some of us have questions that need answering. Muraasni keenya gaaffii nu deebi'uu qabu barbaannu qabna. Some of us need our faith re-established and confirmed. Muraasni keenya immoo amantiin keenya irra deebi'ee akka hundeeffamuu fi akka nuuf mirkaneeffamuu Others are barbaanna. lonely Kaawwan immoo qobaadha. and need to feel part of a family. Akka maatiitti akka isaanitti dhaga'amu barbaadu. Some are sad, some are happy. Kaawwan ni gaddu, kaawwan gammadoodha. Whatever our experiences, Muuxannoon nuti keessa jirru maaliyyuu yoo ta'e, whatever our needs, fedhiin keenyas maaliyyuu yoo we ta'e, thank you that we can be here now, si galateeffannaa asitti argamuu danda'u keenyaaf saatii kana. that you can respond to us individually and corporately. Deebii keenyas, kadhannaa keenyas dhuunfaadhaanis gareedhaanis akkati nuuf In deebistuuf Jesus' si name. kadhannaa. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Thank you. Galatooma. For just a technical thing, I can't hear anybody on Zoom. I'm not connected. Sababa rakkoo teeknikaa fi warra zuumii irra jirtan dhaga'uu hin danda'u. Just with the translators. Wal hin quunnamne nama afaan hiikutu isaanii wajjiniin wal quunnameera. I received a couple of questions from the members here in Martinique. Miseensota Maartiniik jiran irraa gaaffiiwwan muraasa naqa qabaniiranii gaaffiilee sadii. I wanted to spend the beginning of our class answering those if I can. Yoon danda'e gaaffiilee sana deebisuu irratti kilaasii keenya kana eegalla. I would just want to spend the beginning of our time together addressing those three questions if able to. Gaaffiiwwan sana sadan isinii dhiyeessuudhaan kilaasii keenya jalqabna. Question Gaaffiin 1. tokkoffaan How can we avoid being seduced? goonfamuu kana jalaa akkamittiin ooluu dandeenya? So, I assume that the question's dealing with seduction in a spiritual connotation. Gaaffiin kun kan inni irratti xiyyeeffate goomsaa hafuuraa wajjiniin kan wal With qabatudha respect jechuudha. to what's going on at the end of the world. Keessumattuu wanta xumura seenaa addunyaa kana keessatti ta'aa jiru We know that wajjiniin wal qabate jechuudha. The agencies of evil are
coming together into a ni beekna confederation. humnoonni hamminaa sun walitti dhufuudhaan of jabeessaa jiru. Ellen White's Ellen G. White expression of that term akkatti isheen hima sana jecha sana ibsitu means something very different bifa adda ta'eenidha. to us Akka today. nuti har'a beeknu kanarraa bifa adda ta'een ibsiti Ellen G. White. compared what it meant to her when she penned that statement. Yeroo isheen jecha sana barreessite isheef hiikti isaa maal akka ta'e irraa yeroo keenya wajji wal qabatu garaagaradha jechuudha. She said the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Humnoonni hamminaa, humnoonni jal'inaa humna isaanii tokkummeessanii walitti jabaataniiru jetti. And they are strengthening for the last great crisis. Balaa isa xumuraa fiduudhaafis tokkummaa'aniiru. Now those agencies of evil that she speaks of, Isaan agencies of evil jettee kan isheen dubbattu I don't know if anybody has any thoughts on who she's referring to, eenyuun or akka isheen speaking about. maqaa dhoofte yookiin immoo eenyuun akka isheen jechuu barbaadde namoonni beektuudhaan yaada. For me, Kanaaf garuu a simple explanation of that group that she refers to here bifa salphaa ta'een giruuppii yookiis immoo gareen walitti tokkummaa jiru isheen jettu kun yeroo naaf ibsamu is the threefold union: humnoota tokkummaa'an sadan Catholicism, Kaatolikii, apostate Protestantism, Protestantota warra and ganan spiritualism. fi spiritualismii kan jennu jechuudha. Kana sadanidha. It's my understanding Kun hubannaa ani qabudha. that the agencies of evil that are actually working today are very different. Humnoonni hamminaa kun har'a immoo bifa kanarraa adda ta'eenidha jechuudha kan isaan jiran, kan isaan hojjetaa jiran. And it's not those three entities. Qaamawwan sana It's sadan definitely miti. not the way Ellen White understood them. Akkaataatti Ellen G. White yeroo sana isaan hubattes miti jechuudha. Har'a sanarraa addadha isaan. So when we speak about being seduced, Waa'ee goonfamuu kana yeroo dubbannu deceived, goonfamuu kan jedhu kana yeroo dubbannu I guess I would want to go to two passages that we've been speaking about irra frequently. deddeebiidhaan kan waa'ee isaa dubbannu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa keeyyatoota muraasa gara sana akka dhaqnu barbaada. So in our answer, Deebii keenya we'll keessatti go to Revelation mul'ata boqonnaa 17 17 deemnaa. and Revelation Mul'ata 13. boqonnaa 13 jechuudha. So these are passages that we've been speaking about quite a lot recently. Keeyyatoota heertuu kanaa irra deddeebiidhaan dubbifataa jirra jechuudha dhiyeenya kana. In 17, it's verse 2, Mul'ata 17 keessa lakkoofsa 2 and in chapter 13, mul'ata boqonnaa 13 keessa ammoo verse lakkoofsa 14. 14. So in chapter 17, Kanaaf egaa boqonnaa 17 keessatti speaks about being made drunk, waa'ee obaafamuu kan jedhuuti. and in chapter Mul'ata 13, 13 keessatti speaks ammoo about being deceived. goonfamuu kan jedhu dubbata. So many people in the world Kanaaf namoonni baay'een addunyaa keessaa are going to be made drunk, are going to be ni deceived. akka dhugan taasifamuu yookiin ammoo hin goonfamuu. And we could go to another passage Gara keeyyata biraa dhaqnaa. that we're all familiar with, Hundi keessanuu kan wajjin wal beektanii. Revelation Mul'ata 14, boqonnaa 14 verse 9. lakkoofsa 9. And this is about receiving the mark of the beast. Kun immoo waa'ee mallattoo bineensichaa fudhachuu dubbata. So I'm going to suggest that
receiving the mark, being made drunk, being deceived. Yaadni ani kennuu barbaadu mallattoo bineensichaa fudhachuu akka dhugan taasifamuu Are goonfamuu all speaking essentially about the same group of people. waa'ee uummata tokkoo yookiis waa'ee garee hawaasa tokko And- irratti gocha godhamu dubbatu. The question is, how can we avoid being part of this group? Waa gaaffiin ka'e egaa garee kana ta'uu dhiisuu yookiin immoo garee kanarraa bilisa ta'uu akkamitti dandeenya gaaffii jedhudha. A passage that we used to go to frequently Keeyyanni yookiis tuqaan nuti yeroo baay'ee dhaqnee dudubbifannu in the Old Testament kakuu moofaa keessaa is Daniel chapter 12. Daani'el boqonnaa 12. So, Daniel's a big book. Da- There's lots to understand. Daani'el kitaaba guddaadha. Wanti keessaa hubatamu baay'eetu jira. And even by the time we get to the very end, Yeroodhuma gara xumuraatti dhufnee jirru kana keessatti illee Daniel is still asking questions. Daani'el ammayyuu gaaffii gaafata. And part of the discussion that's going on in chapter 12 specifically Boqonnaa 12 keessatti waliin dubbiin taasifamu addumatti Daniel is asking questions of the visitor that's come from heaven that's talking to him. Daani'elitti dubbachuudhaaf qaamni gara isaa dhufe samiidha jechuudha. Daani'el qaama sana nama sana gaaffii gaafataa ture jechuudha. You can see this in verse 5. Lakkoofsa 5 irratti argitu kana. Daniel's able to see people in vision. Daani'el mul'ataan namoota argaa jira jechuudha. And in verse 6, Lakkoofsa in the jaarratti last ammoo, part of the verse, Lakkoofsa 6 gara xumuraa isaa irratti a question's asked, gaaffiin gaafatame ture. not by Daniel. Daani'el miti kan gaafate. So this is a rhetorical question. Kuni gaaffii How long miidhagaadha. shall it be to the end of these wonders? Hammam tura wanti malaalchisaan kun dhumachuuf hammam dheerata. And just want to go back to verse 4 Sana booda gara lakkoofsa 4tti ol deebi'a. because it says that Daniel is to seal or shut up the words. It uses the word shut up in the King James, but it means to seal. Daani'el kitaaba sana cufee yookiis immoo mallatteessee ashagee kaa'eera Shut up jechuudha. the words and seal the book, Kitaabicha cufii mallattoos itti godhii jedha King even James to the Version. time of the end. Hamma bara isa xumuraatti jedha. It pauses there in the King James. Sababni isaa King James irra jira. But the implication Agarsiiftuun isaa kan inni agarsiisu is that after the time of the end, many shall run to and fro. It doesn't state it explicitly. barri dhumaa yeroo gahu namoonni asiif achi keessa fiiguu jedha. Adda adda baasee immoo hin ibsine. So at the time of the end, Kanaaf bara dhumaa irratti there's going to be an explosion of information, or as it says here, an increase of knowledge. beekumsi biyya lafaa kanarratti dhoowuuf akka jiru yookiin akka kutaa kanarratti ibsameerutti ammoo beekumsi dabaluuf akka jiru daballiin beekumsaa ta'uuf akka jiru So kaasa. we've read verse 4 and we've looked at verse 6. Lakkoofsa 4 dubbifneerra lakkoofsa 6 ilaalla. And we'll just very simply draw out what's in verse 4. Waan lakkoofsa 4 irra jiru salphiseen This is the period of darkness, kuni yeroo dukkanaa'ummaati. and this is the time of the end. Kuni bara dhumaati. And from this point forward, Tuqaa kanarraa gara fuula duraatti there's an increase of knowledge. daballii beekumsaatu jira jechuudha. And this is a line that we're all very familiar with. Kuni sarara nuti sirriitti beeknudha.
In the context of this passage, galumsa heertuu kanaatti we know that this period of darkness yeroon dukkanaa'ummaa kun is the 1260, 1260 laallata. 538 to 1798. 538 hanga 1798 tti turtii jiru jechuudha. So there's going to be this explosion of knowledge, Asitti dhoowuu and then beekumsaatu connected jira with jechuudha. this, Kana wajjiniin says, wal how long qabatu shall it be to the end of these wonders? milikkitoon dinqiiwwan sun ta'uuf dhumachuuf hammamtu hafaa kan jedhudha jechuudha gaaffiin gaafatame. Verse 7 Lakkoofsi 7 is the response to that question. gaaffii sanaaf deebiidha. And I don't know if somebody has an idea when it says that wonders, what these wonders are. Namni yaada qabdan jirtu yoo ta'e hin beeku. Waan dinqisiisaa malalchiisaa kan jedhu kun maal jechuudha? Lakkoofsa 6 keessan ilaala kana. Daani'el 12:6 jechuudha. So I just want to, this is in verse 6. Daniel 12:6. It speaks about the end of the wonders. Dhumuu malallee sana milikkita sana We'll have an idea of what the word wonder means. waan dinqisiisaa jechuun kun maal jechuudha? I would say wonderful, Fakkeenyaaf baay'ee ajaa'iba yoo hin something jedhe great and magnificent, ajaa'iba kan jedhu kuni often has that akka wal connotation. fakkaataa qaba jechuudha. But I want us to see that it's not that. Wanti ani akka arginu ilaallu barbaadu sana miti. I'm going to tie Daniel 12:6 Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti hidhatee kan to jiru Revelation 17:6. mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 6 faana walittiin ilaaluu So barbaada. there are two verses that we're going to connect. Lakkoofsota yookiin immoo heertuuwwan mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 6 fi Revelation Daani'el 17:6. boqonnaa 12 lakkoofsa 6 wal qabsiisnee ilaalla. And we're going to see the same Jechoota wal word. fakkaatoo argannaa jechuudha heertuuwwan kan lamaan irra. And here, Asitti John Yohaannis wonders. waan ajaa'ibsiisaa arge So dinqisiifate. John wonders in 17:6, Dinqisiifannaa Yohaannis 17:6 irra jiruu fi and there's going to be all these wonders that are happening that are referred to in Daniel 12:6. dinqisiifannaa Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irra jiru wajjiniin wal fakkaataa jechuudha. In chapter 17 verse 6 Revelation, it says, I wondered with great admiration. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irra kan jiru hedduun dinqisiifadhe nan ajaa'ibsiifadhe jedha. Now the word wonder can mean several different things. Dinqisiifachuu kan jedhu kun egaa hiikota garaa garaa kan qaban I want to jechuudha. suggest in these passages that we've referred to, Wantin ani akkasiin ilaaltan barbaadu heertuu kana keessatti wanti inni it's refer godhu speaking about the great inni kan inni dubbatu conflict waa'ee walitti bu'iinsa isa guddaa that comes upon the church. waldaa irratti dhufuuti jechuudha. Waa'ee lola isa guddaa waldaa irratti dhufuuti jechuudha kan inni dubbatu. There are various reasons for this. Kanaaf ammoo sababoota garaa garaa baay'eetu Conflict jira. that comes upon the church. Walitti bu'iinsi waldaatti dhufu kuni We would understand this to be the Dark Ages. yeroo dukkanaa akka ta'e hubachuu qabna. The Dark Ages happens for various reasons. Yeroon dukkanaa kun yeroon dhiphina waldaa kun sababoota garaa garaaf kan inni isheetti dhufe. So this conflict that's going on in the Dark Ages, Walitti bu'iinsi yeroo dukkanaa'ummaa kana keessa adeemaa ture. we see the conflict Walitti bu'iinsa kana ni Clearly. agarra sirriitti jechuudha. in another passage, Heertuu biraa keessatti yookiis which is keeyyata biraa keessatti Revelation ni agarra. 12. Mul'ata boqonnaa 12 jechuudha. We see a woman Dubartii agarra.
giving birth, kan deesse jechuudha. and then Sana booda her child is attacked, ilmi ishee mucaan ishee ni rukutame yookiis child lolame. escapes, Sana booda hin sokkee jechuudha. then the woman is attacked, Sana booda ilmi ishee erga biraa deemee booda dubartittiinis rukutamtee hin baqatte sana booda. and she escapes to a place called the wilderness. Iddoo lafa onaa jedhamutti baqattee And we understand ni hubannaa the wilderness lafa onaa jechuun kun is the same period, the 1260. akkuma 1260dha jechuudha. Yeroo wal fakkaataa. So this conflict, Walitti bu'insi kun this wonder, wanti dinqiin kun persecution of God's people in the 1260 ari'atamuu saba waaqayyoo 1260 keessatti ta'e kan happens for two agarsiisu. reasons. Sababoota lamaafi kun immoo kan inni ta'e Satan seexanni wants to destroy the church waldaa balleessuu barbaade. because they're good. Sababiin isaayyuu One isaan sirrii hin turre. Kun tokko, inni lammaffaan immoo is the church, waldaan God's church, waldaa waaqayyoo isn't good, sirrii hin turre. and God Waaqayyo punished the church. adabuu barbaade jechuudha waldaa. And that punishment Adabbiin sun ammoo that comes upon the church waldaatti kan inni dhufeef is going to be executed or delivered by what we would call the papacy. adabbiin sun ammoo phaaphaasii kan jennuunitu saba waaqayyoo irratti akka raawwatamu taasifame jechuudha. We will just call Rome. Room ishee jennu sana jechuudha. Could call it Babylon. Baabiloon jechuu dandeenya jechuudha. Who are the people of the east Namoota bahaa and the isaan north. fi namoota kaabaati. And if it's the people from the north, their king is called Yoo uummanni sun uummata kaabaa ta'e mootummaan sun mootummaa eenyu the king of jedhama? the north. Mootummaa isaaniiti, mootummaa The king of kaabaa the north jechuudha. will punish God's people. Mootummaan kaabaa saba waaqayyoo adabuuf Then ka'e by jechuudha. Waaqayyotu immoo akka inni godhu taasise. One purpose, Sababa tokkoof sababa to purify the sababni church. isaa immoo waldaa qulqulleessuuf. So let's Yoo summarize. walitti qabnu, yoo cuunfinu, There's going to be a time of persecution, yeroon sun yeroo which we ari'annaati. call the 1260, 1260 jennee purpose qabna. Sababni isaa immoo is to purify the church. waldaa qulqulleessuufidha jechuudha. That's one version of that story. Kuni versionii yookiis Another kutaa version seenaa is sanaati. Kutaan seenaa kan Satan, biraan immoo seexanni Dragon of Revelation 12 jawween mul'ata boqonnaa 12 keessa jiru jechuudha. wants to destroy or annihilate the church. Waldaa balleessuuf, waldaa dhabamsiisuuf ka'e jechuudha. God will protect the church Waaqayyo immoo waldaa isaan eege from that persecution. ari'annaa sana jalaa isaan baase jechuudha. Both versions are correct. Verjiniin lamaan sun iyyuu At sirriidha. the end of that, Dhuma isaa irratti ammoo at the end of that purification process, dhuma qulqulleeffamuu waldaa waaqayyoo irratti ammoo once Satan has had an opportunity to expose himself, seexanni carraa itti of mul'isu kan biraa argate. come to the time of the Yeroo end, dhumaatti yeroo dhufu that 1260 1260 has damaged the church. waldaa balleesse. They have been hurt, Waldaan miidhamteetti, wounded, madoofteetti, and the church has been seduced, waldaan ammoo hin been goonfamne, harmed. hin miidhameera. So the question is, Gaaffiin jiru egaa how do you heal a damaged or broken church? akkamitti waldaa madoofte, waldaa miidhamte kana fayyisuun danda'ama? It's been seduced. Waldaan goonfamteetti waan ta'eef jechuudha. The answer is Sababiinsa deebiinsaa knowledge. karaa beekumsaatiinidha jechuudha. We would say through the truth. Karaa dhugaa jechuu dandeenya jechuudha. The truth will set you free. Dhugaan bilisa sin baasa. That concept that we're all familiar with Konseptii sanaa wajjin yookiis yaadrimee sanaa wajjiniin nuti sirriitti wal beekna. is the same that's being brought to view in Daniel 12. Sana qabannee gara Daani'el 12tti nu fidaa It jechuudha. says Yeroo akkas jedhu in verse 4 there shall be an increase of knowledge. daballiin beekumsaa ni jiraataa jedha. Truth. Dhugaa jechuudha. So Kanaaf
The way to be protected karaan itti of eegan so that you're not made drunk, akka daadhii wayinii hin dhugneef jechuudha. you're not deceived Kan gowwoomfamneef jechuudha. or seduced, Kan gowwoomfamneef is to receive this increase of knowledge, daballii beekumsaa kana fudhachuudhaanidha jechuudha. the truth. Dhugaa fudhachuudhaan jechuudha. A message will arrive at the time of the end, Ergaan kan inni dhufu bara dhumaa and it irrattidha. will tell you Sitti himagaa ergaan dhufu what you can do, wanta gochuun sirra jiraatu what you must do or wanta dirqama godhuu to qabdu protect yourself mataa kee eeguudhaaf for what's about to come in the next ce'umsa dispensation. dhufu keessatti wanta dhufuuf jiru jalaa of baasuuf wanta ati gochuu qabdu This sitti next himachuu. dispensation is vital. Ce'umsi itti aanee dhufu waan murteessaadha. The time of the end. Bara dhumaati jechuudha. So, the time of the end, Kanaaf egaa barri dhumaa as marked on the board, akka boordii irratti ibsamee jirutti isn't the end, it's the beginning. dhuma miti jalqabadha. What we should call it, Wanti nuti jennee waamuun nurra jiraatu is the beginning of the end. jalqabbii xumuraatii jechuudha. So, if you think the Dark Ages was bad, Yoo barri dukkanaa gadheedha jettee yaadda ta'e things are about to get worse inni itti aanee dhufu immoo gadheedha jechuudha. Sana caalaa badaadha Why? jechuudha. Maaliif? because Satan knows that Sababiin isaa their iyyuu time is short. seexanni ni beeka yeroo inni qabu xiqqoo akka taate. And they will consolidate these agencies of evil Kanaaf humna isaa humnoota hamminaa isaa walitti so tokkummeeffateetu that they will win. isa booda moo'uudhaaf hojjetaa jechuudha. If you know Yoo kana beekte that your protection eegumsi kee is knowledge, beekumsa akka ta'e yoo hubatte you know that the attack, ni beekta lolli as sirratti we have ka'us taught for a long time now, yeroo dheeraa akkuma baranne amma dura is connected to information. odeeffannoo yookiis beekumsaa wajjin wal qabataa jechuudha lolli ka'us. Currently call it Amma kan nuti jennu information warfare. waraana odeeffannoo. It's a war about ideology or ideas. Inni waraana waa'ee beekumsaa waa'ee That's odeeffannooti what jechuudha. the drunkenness is. Dhuguu obaasuu jechuun hiikisaa isa kanadha. Mul'atni boqonnaa 12 keessa kan jiru. It's also what the deception is. Goomsaa kan jennu hiiktisaa isa kanadha jechuudha. Revelation 13. Mul'ata boqonnaa 13 We discussed this kana ibsinee turre previous class. kutaa yeroo darbee keessatti These miracles kun are dinqiiwwanidha. not supernatural. Wantoota uumama namaa olii Connected ta'an to miti. this idea of information warfare. Waraana yaadaa, waraana odeeffannoo, waraana beekumsaan dhufudha jechuudha. The time of the end Barri dhumaa is the start jalqabbiidha. of the end. Jalqabbii dhumaati jechuudha. Jalqabbii xumuraa. So this is the end. Kuni xumuradha. And then you get a shut door. Sana booda gara cufinsaatti si geessaa jechuudha. Our only protection Eegumsi keenya tokkichi so that we will not be seduced akka nuti hin goonfamne kan nu is taasisu to accept the message that comes at the time of the end. ergaa bara xumuraa irratti dhufu The fudhachuu only qofadha place. jechuudha. Nageenyi tokkichi Only place iddoon tokkichi that you can receive this information odeeffannoo kana akkati fudhattu kan si is in taasisu this movement. And we should not be deceived, akka nuti hin goonfamne kan nu taasisu seduced by the lie goomsaa sanaan soba sanaan that there isn't much difference between what we teach wanta nuti barsiifnuu fi or what the world wanti teaches addunyaan barsiiftu hedduu garaagaradha. or what the church teaches. Or yookiin immoo wanti waldaan There is barsiisu no addadha jechuudha. safety, Nageenyi tokkoyyuu hin jiru. only danger, Hundumtuu balaafamaadha. which will cause harm to you Wanta si miidhudha jechuudha. and your loved ones Warra jaalattus wanta miidhudha jechuudha. if you venture into the world Addunyaatti yoo qabamte
or if you venture into the church. Waldaattis yoo qabamte, waldaa keessas yoo Both jiraatte, places will ensnare you. iddoon lamaan isaayyuu kiyyoo keessatti si kuffisaa jechuudha. You'll go onto enchanted ground Lafa goonfamturra si geessaa jechuudha. because both options offer you no information. Lamaan isaayyuu odeeffannoo There is no truth to be found in the world sirrii or siin in the kennu. church. Waldaa keessas addunyaa keessas odeeffannoon dhugaa qabeessi hin jiru. The only place you can find protection Iddoon atitti nageenya kee eeggachuu dandeessu, iddoon and tokkichi safety, iddoon atitti nagaa you're ta'uu not dandeessu, seduced, iddoon atitti akka daadhii wayinii sana hin dhugnes is taasifamtu to remain in this movement. sochii kanarra keessa qofadha And jechuudha. if you were to do that, Yoo sana gochuu barbaadde remain here asitti hafuu and be engaged, fi hirmaachuu, interested in this odeeffannoo kana information, keessatti, odeeffannoo qulqulluu kana keessatti fedha qabaachuu I would suggest, an yaada akkasittiin isinii kennaa. based upon these prophetic models, Moodela raajii kanarratti hundaa'uudhaan yaada akkasiin isinii qooda. that you cannot be Akka hin seduced. goonfamnes wanti isin taasisu jalaa kan isin baasus isa kanadha jechuudha. Any other position Iddoon biraan kamiyyuu besides remaining in the movement and loving the truth dhugaa jaallachuu fi muuvimentii kana keessatti hafuurraa addatti exposes you to the danger of iddoo seduction. goonfamuutti si saaxilaa jechuudha. So I hope I've answered that Gaaffii sana question. deebiseera jedheen abdadhaa. How can we avoid being seduced? We remain in this movement. Akkamitti goonfamuu jalaa ooluu dandeenya? Sochii kana keessatti hafuu qofaanidha jechuudha. We don't play around with the Addunyaa world faanas hin taphannu. and the people of the world, Namoota addunyaa kanaa wajjiniinis akkasuma. and neither do we engage with the church Waldaa wajjiniinis wanti walitti nu fidu hin jiru. and toy around with Isaanii them. wajjin wanti akka nuti taphannu nu taasisu hin jiru. Gaaffii Question 2. lamaffaa. Why is this beast that comes up out of the earth still alive? Maaliif bineensichi dachee keessaa ba'e ammayyuu jiraachaa jira? So, for those of us who are not sure, Warri nuuf hin galle to make sure akka nuuf galuuf akka nuuf ifu taasisuuf we're all on the same page, including me, hundumti keenya iyyuu fuula wal fakkaataa irra akka jirru hubachuuf it's the beast that comes up out of the earth bineensichi dachee keessaa bahe kun why is it still maaliif alive? haga ammaatti iyyuu jiraachaa jira? Now, this may appear to be a simple question, but it's quite complicated. In Kun fact, salphaa gaaffii salphaa ta'e fakkaachuu danda'a garuu gaaffii ulfaataa we fi have to draw in xaxamaadha. many concepts, truths, ideas Yaadawwan dhugaawwanii fi yaadrimeewwan baay'ee akka nuti kaasnu nu taasisaa in order to kana understand this. hubachuudhaaf jechuudha. So, Kanaafi Alan White will tell akka you Ellen G. White isinitti himtutti there will be a threefold union, qaamawwan sadii humnoota tokkummaan sadii humnoota gamtataa And- sadiitu jira fi this threefold union. humnoonni tokkummaan sadan kun One of the elements of that union will be this beast. qaamni humnoota sadan tokkooman sana keessaa tokko bineensa kanadha. Before we get to that, Sanatti otoo hin seeniin dura let's go to Revelation mee 13. mul'ata boqonnaa 13 haa deemnu. And Fi we'll be in verse 11. lakkoofsa 11 So we're in Revelation 13. kanaaf 11. mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irra jirra. And I beheld another beast coming up out of the earth. Amma bineensa biraa lafa keessaa ba'u tokko nan arge. This is the beast that's been referred to in the question. Bineensa kanadha inni gaafficha keessatti tuqame bineensa lafaa ba'u kana. It had
2 horns like a lamb and spake as a Akka dragon. hoolaa gaafa lama kan qabuu fi akka jawwee kan dubbatudha. Adventists, Adventistiin people in the movement, namoonni sochii kana keessa jiranis and people in the movement namoonni sochii kana keessa jiranis have looked at this verse and tried to understand what it maal means. jechuu akka ta'e heertuu kana ilaaluudhaan hubachuuf yaalu. People have had different Namoonni ideas. garaagaraa yaada garaagaraa qabu. Most people will lean on Ellen White's interpretation of this verse Namoonni baay'een gara hiikaa Ellen G. White kennituutti dhuufu and go no further. sanaa ol iddoo dhaqan tokkoyyuu hin qabani. Others will try to investigate it and try to understand what it Kaan really immoo means. isumarra darbaniiyyuu qoratu maal akka ta'e hubachuudhaaf jechuudha. I have my own thoughts and Anis ideas, yaada mataa koo fi ibsa mataa koon qaba. like others Akkuma do. namoonni kaan qaban jechuudha. Before we go Otoo there, achiin dhaqiin dura for me to share what my ayyaanni thoughts koo are, maal akka ta'e isinii qooduu koo dura gara step duubaatti back. deebi'ee Question is about the beast that comes up out of the earth. gaaffichi waa'ee bineensa lafa keessaa baheeti. It's this beast Bineensichi immoo isa kanadha. in chapter 13, Mul'ata verse 13 11. lakkoofsa 11 irra jiru jechuudha. So we've identified the beast. Bineensi adda baafame kuni So I'll just put a tick addana here, kana tiikiin godhaa boordiirra. and then we just have to understand why it's still Maaliif alive. haga ammaatti jiraataa kan jedhudha jechuudha gaaffiin. So before we do Sana otoo hin that, godhiin dura garuu gaaffii otoo hin deebisiin dura I want us to go to Daniel gara 2. Daani'el boqonnaa lamaattan isin deebisuu barbaada. So Daniel Daani'el 2 boqonnaan lama is a story seenaa about the fall of Babylon. seenaa waa'ee kufaatii Baabiloonidha. You might say the second angel's message. Babylon Ergaa is fallen. ergamaa isa lammaffaa jechuu dandeessu. Baabiloon kufteetti kan jedhu jechuudha. We're all familiar with the Boqonnaa chapter. sana wajjin boqonnaa sana sirriitti ni beektu. We know it's a dream. Abjuudha ture inni. We know that Nebuchadnezzar thinks his kingdom's going to last forever and God's going to show Nebuchadnezzar something different. Nebukadnezar mootummaan isaa bara baraan akka jiraatutti yaade Waaqayyo immoo waan adda ta'e kan biraa isatti agarsiisuu barbaade. So we're in verses beginning verse 31. We're in the 30s. Gara jalqaba heertu sana dhaqnaa lakkoofsa 31 dhaqnaa. I'll just put verse 31. Daani'el boqonnaa lama lakkoofsa 31. So Daniel's going to begin to explain the dream. Daani'el abjuu sana ibsuudhaan eegale. 32. 32 irratti Head. mataa Gold. kan jedhu warqeedha. Agree with that? Walii galla miti. 33. 33 Legs. Miila. Oh, sorry, 30. Dhiifamaa 30 Yeah, sorry, 32. 32 Head of gold. mataan isaa warqee Still in 32. 32 keessatti ammas I'm just going to it says breast and arms. I'm just going to say body. If you're okay with body. lapheensaa jedhame qaaman jedhaani. Body of silver. Qaamni isaa immoo sibiila diimaadha. Stomach. meetiidha. Garaan isaa immoo Let's call that chest, not body. bodii ton taane sagara olii kana qaama ton taane laphee jennu. Lapheensaa Of meetiidha. brass. Sibiila diimaadhaan ittaanu. So we've got stomach and thighs of brass. Garaansaa sibiila diimaadha. 33. 33 irratti Legs of iron. miilli isaa sibiiladha jechuudha.
And 33, 33 dhuma isaa ending, irratti it says feet. qubeetiin isaa qubni miila isaa Of iron. sibiilaa fi supheedha jedha jechuudha. So that's the Sun image. biftichi maal akka fakkaatudha jechuudha. And Fi if we to count, yoo lakkoofne we've got tokko 1 gold, tokkorra kan jiru warqee, 2 silver, meetii, 3 sadii brass, sibiila diimaa, 4 iron, arfaffaa sibiilaa, 5 iron and clay. shanaffaan sibiilaaf suphee walitti makaadha. There are 5 specific body parts mentioned. Qaamawwan kutaawwan qaamaa 5 qofatu maqaa dhahame as keessatti. Head, chest, stomach, Mataa, legs, laphee, feet. garaa, miila, qubeetii. So I want us to see 5. Wanti akka nuti ilaallu barbaadu isa shanaffaadha. And then I want us to see an inconsistency Bifa after Obada mentioning muda- 5 body parts. adda ta'een ilaaluu barbaadna. Kutaa qaamaa shanan erga maqaa dhahee booda Drop down to gara lakkoofsa Verse 39. 39tti gadi buuna. to tell us Kan inni nutti himu after si you, booda you, ati Babylon, Baabiloonidha. the head of gold. Mataa isa warqee sana jechuudha. So the head, Mataan it says, after si you booda jedha. shall arise another kingdom. Mootummaa kan biraatu ka'aa jedha. That's the Inni silver. immoo meetiidha jechuudha. We'll do the metal, the material, not the body part. Qaama sanadha kan nuti keenye qaama otoo hin taane meeshaa sanadha jechuudha. After Si you, booda gold, warqii booda jechuudha. come someone Qaama biraatu else, dhufa jechuudha. silver, and another Inni third. sadad biraan inni sadaffaan ammoo And it actually will tell you that that's immoo brass in verse sibiila diimaadha 39. jechuudha. Lakkoofsa 39. Brass is what number? Sibiilli diimaan lakkoofsa meeqaffaarra jira jechuudha. Tells you in the verse. Sana keessaa meeqaffaarra jira? 3. Sadaffaarra jira jechuudha. Silver must be 2 Meetiin lammaffaadha. and gold must be 1. Warqeen tokkoffaadha. Verse 40 Lakkoofsa 40. says the fourth, it gives you the number, Sinii kenna jechuudha. Inni arfaffaan jedha iron. sibiila jedha jechuudha. And Sana then booda if you go down to iddoo anywhere, kamiyyutti yoo gadi buutan you'll only see 4 4, qofa argitu jechuudha. not 5. 5 body Qaama parts, kutaawwan qaamaa 5 4 materials. mi'awwan 4 ibsama I've put verse 40, gara lakkoofsa 40tti but it goes into verse gara 41. lakkoofsa 41 dhattan So what I want us to wanti see akka nuti ilaalluuf ani fedhe is that even though there are 5 body kutaaleen parts, qaamaa 5 haa ibsaman iyyuu malee there are only 4 kingdoms mootummaawwan 4 qofatu jira. and 4 metals. Mi'awwan sibiilota 4 qofatus ibsameera Hopefully we're jechuudha. okay with that. Kanatti ni walii galladhee yaada. So you will Kan isin see argitan that number 4, lakkoofsi 4 the Iron Kingdom, mootummaan isa sibiilaa sun is different to all the other ones that came before warra it. isa dura dhufanirraa addadha. Because the Iron Kingdom comes in how many parts? Sibiilli kun walii galteedhaan dhufe Two parts. walii galuudhaan dhufe jechuudha qaama biraa wajjin. Iron qaama lama comes Sibiilli kun inni dhufe in 2 qaama lamaan parts. dhufe sibiilli. Part 1, Kutaan tokkoffaan yookiin qaamni tokkoffaan Legs. miilladha. that was number 4. Remember, I put number Inni 4 there. arfaffaadha. Miilli kan jennu sun That iron. sibiila kan jennu jechuudha. Part 2, Qaamni lammaffaan kutaan lammaffaan which was the feet. qubeetiidha jechuudha. Call that number 5. Lakkoofsa 5 jennee kan nuti keenya gubbaatti. That's iron
sibiilaa fi clay. suphee ta'ee dhufe jechuudha. Not going to discuss the Suphee sana clay. hin ibsuuni. Just want us to see that it's in two Qaama parts. lamaan akka inni dhufe ammoo akkasin ilaaltan nan barbaada. And this is the fourth kingdom. Mootummaa isa arfaffaadha. And it's the last Fi kingdom. mootummaa isa xumuraatis. No more after Isaa that. booda homtuu hin jiru. So, Kanaafi I want us to kan akka see nuti ilaallu barbaadu that the fourth kingdom comes in two mootummaan inni parts. arfaffaan kutaa lamaan dhufa. Now, when you go to Gara Revelation mul'ata 17, boqonnaa it gets 17 yeroo complicated. dhaqxan waliin isin dhahaa xaxamaa ta'a. Because you're not going to have four kingdoms, you're going to have seven. Mootummaa afur qofa miti, mootummaa torba argitu. So in Revelation Mul'ata 17, boqonnaa 17 keessatti there are seven kingdoms. mootummaa torbatu jira. We want to Kan nuti focus irratti xiyyeeffannu on the first warra five. jalqabaa shanan irratti xiyyeeffanna. Anybody have an idea what the first five kingdoms Warri are? jalqabaa shanan kun eenyu akka isaan ta'an namni yaada qabu jira. Babylon, Baabiloonii, Medo-Persia, Greek, Greece, pagan Pagan Rome, Rome, and everyone's going to say papal namni Rome. hundumtuu Paapal Room jedha. So I want to Kan suggest yaadan kennuu barbaadu that it's not papal Rome. Paapal Room hin jedhamu inni. Paapal Room miti. If we go to Daniel 2, Daani'el boqonnaa 2 yoo dhaqxan who is the gold? eenyu warqeen sun? Baabiloonidha. So that Babylon here Baabiloon as jiru, is this Babylon Baabiloon as here. jiru wajjin tokko, Silver is meetiin, Medo Meedoniis Persia. Faaresii We've got that there. achitti arganne irra isa. In fact, if you go to Daniel, it actually mentions Greece Daani'el yoo dhaqxan immoo Giriikiin maqaadhaan in the book of Daani'el Daniel, keessatti kitaaba isaa keessatti jechuudha. which is the next kingdom. Mootummaa itti jedha jechuudha. So we've got Greece number 3, Greece number 3, Giriik lakkoofsa sadaffaadha. and the iron is Rome. Sibiilli Roomeedha. And people are going to say pagan Rome. Namoonni Roomaa ishee paagaanii We've got jedhu that there. achitti arganne irra isa. So we've got head of Egaa gold. mataan isaa warqee arganneerra. We're in this portion here now. Kutaa kana keessadha kan nuti jirru. We'll put the arrow. Xiyya kana as Head keewwanna. of gold is Babylon. Mataan Baabiloonidha. Warqeen That's 32 and 39. 32 fi 39 irratti kan arginu. Chest and stomach, silver and Lapheensaa fi brass. garaansaa immoo meetii fi sibiila diimaadha. Which is number 2 and number Lakkoofsa 2 3. lakkoofsa 3 kan ta'u jechuudha. Medo-Persia, Meedoo Greece. Faaresii fi Giriik jechuudha. 33 33. irratti The legs are iron. miilli isaa immoo sibiila jedha. We said that's pagan Rome. Verse Pagan Rome 40. jenneera lakkoofsa 40 irratti jechuudha. The feet Qubeetiin are the same material. mi'uma tokkichadha jechuudha. Iron. Inni sibiila jechuudha. We said iron was pagan Rome. Sibiila Roomee ishee paagaanii jenneerra. Therefore, Kanaafiyyuu the feet qubeetiinis must also be akkuma sana ta'uu qabu jechuudha. Dirqama Pagan Rome ta'uu qabu jechuudha. pagan Rome. Pagan Rome ta'uu qabu jechuudha. So when we come to this Gara gaaffii question, kanatti yoo dhufnu Revelation mul'ata 17, keessatti let's list the mootummoota kingdoms. achi jiran haa tarreessinu. Number 5 Sadaffaani is the feet, qubeetiidha. iron and Suphee clay. fi sibiila. It still must be Isaa ammayyuu gaasaan maal ta'uu qabu? pagan Roomaa ishee Rome, waaqayyoon hin beekne ta'uu qabu. not papal Paapal Room Rome. miti. The papal Paapaliin yookiis Paaphaas Room element in that history seenaa sana keessatti is what material, maaliin bakka buufame? Mi'a maaliitiin bakka according to buufame? Daniel. Akka Daani'el ibsetti.
The clay. Good. Phaaphaasiin supheedhaan bakka So if we buufame can jechuudha. see that the papacy is the Phaaphaasiin clay, supheedhaan bakka buufame jechuudha. the Waldaa church, jechuudha. the Dubartii woman, jechuudha. you know that the government, Mootummaa number shanaffaa akka 5, ta'e beektu jechuudha. is still pagan Paagaan Rome. Roomiidha jechuudha mootummaa shanaffaan kun ammayyuu. So, Kanaafi Pagan Paagaan Rome, Room same mootummaa kingdom wal fakkaataa comes in how many walii parts? galteedhaan kan aangootti dhufu 2 qaama lama parts. ta'ee jechuudha. Number 4 and number Lakkoofsa 5. arfaffaaf lakkoofsa shanaffaa ta'ee kan dhufu. Then we have number Lakkoofsa 6 ja'affaa qabna amma immoo and number lakkoofsa 7. torbaffaas qabna jechuudha. Without proving Otoo it, hin mirkaneessin I'm going to put an arrow guyyaas here kaa'een which is pointing to the gap, gaappii yookiin immoo qaawwa jiru or kan agarsiisu the jechuudha. gap between 5 and 6, or the end of 5 and the beginning of Ce'umsa 6. shanaffaaf isa ja'affaa gidduu kan agarsiisu kana dhuma shanaffaaf jalqabbii ja'affaa jechuudha. And what date is that? Yoomi barrisaa guyyaan What isaa event is taatiin that? ta'ee hoo maali? Gaariidha. Good. I'm at the end, Dhumaatu ta'e and it's 1798 1798. jechuudha. And we've got 2 more kingdoms to come. Sana booda mootummoota lamatu dhufuu qaba jechuudha. And this is where Ellen White made a Iddoo kanatti mistake. dhagaa kan Ellen White dogoggorte. And the Millerites. Akkasuma Millerites asitti dogoggoran. And the Adventists. Iddoo kanatti dogoggoran. Because in the Sababiin isaayyuu 1880s, bara 1880moota keessa Jones and Wagnerii Wagner, fi Joon they think akkasitti isaan yaadan there is going to be a Catholic charismatic attack upon the United States. ilaalchi kaatoolikii deebi'ee Ameerikaa dachee Ameerikaa akka inni qabatu akka inni rukutu amananii ture jechuudha. Catholics are trying to take Kaatolikiin dachee Ameerikaa qabachuu akka isheen Complete their qabdutti mission. yaadan jechuudha. taking Achi over booda the immoo addunyaa akka isheen qabachuuf power again. addunyaatti aangoo qabachuudhaan akka isheen deebitee They dhuftu tried. yaalaniiru They didn't garuu work. hin milkoofneefi. So I'm not saying that they didn't try Ameerikaa to qabachuuf take America. hin yaalle jechaan jiru. I suspect they did. Yaalaniiru We know hin beekna at the time of the end, bara dhumaa irratti not that one, sana miti but the 1989 one, bara 1989 irratti the papacy Phaaphaasiin goes into an alliance, an Wali- agreement, walii galtee irra gahanii turanii walii galanii turan jechuudha. which the world called the Holy Alliance. Kan addunyaan walii galtee qulqullaa'aa With jettee whom? waamtu jechuudha. Eenyu wajjiniin? The United States, Ameerikaa wajjiniin jechuudha. to try to destroy Soviet Unionii Soviet balleessuudhaaf Union. walii galtee Called isaan Russia. taasisan jechuudha. Kan Raashiyaa jennee waamnu jechuudha. This is I'm going to call it the second time, but it's not the second time. Kanas marsaa lammaffaa jedheen tried dubbadha. attacking Marsaa Russia lammaffaa miti before. garuu sana dura Raashiyaa rukutuuf yaalaniiru. World War II, Waraana addunyaa lammaffaa it irratti failed. ni kufani ammoo. World War II Waraanni addunyaa didn't lammaffaa use America, Ameerikaan hin fayyadamne. it used Germany. Ameerikaan fayyadamne Jarmanii fayyadamanii waraana addunyaa lammaffaa irratti. Ellen White will tell you, Ellen White kan isheen isinitti himtu Revelation 13, verse 11, mul'ata 13 we're back here. lakkoofsa 11. The beast that rises up out of the earth, Bineensichi dachee keessaa tell you bahee when it happens. yoomi kan inni ta'e kun natti himaa. Time of the end in Bara dhumaa 1798. irratti bara 1798 So we have pagan bara Rome 1798 amma paagaan 4 Roomiin and qabna 5 shanaffaaf in 2 arfaffaa parts. qaama lamaan jechuu kutaa lamaan. And then we've got 2 kingdoms to deal with afterwards. Mootota lama walitti aananii dhufan Ellen White's agarra. going to teach. Ellen White kan isheen barsiistu Number 6 is who? lakkoofsa 6 eenyu jettee barsiisti? USA. USA. Number 7 is who? Lakkoofsa 7ffaa eenyu jetti? She's going to call it the papacy. Phaaphaasii jettee waamti jechuudha.
can see the papacy is going to rise up and take control of the world. Kun dogoggora Phaaphaasiin ka'ee addunyaa kana of jala oolfataa jettee waamte jechuudha. And this was wrong. Kun ammoo sirrii miti dogoggoradha. USA was correct. Ameerikaan sirriidha. USA kan jedhu sirriidha. In Revelation Mul'ata 13, 13 keessatti it says kan inni jedhu the beast bineensichi that comes up, that Kan- arrow means up, ol dhufee Out of the xiyyi earth. kun ol ba'uu agarsiisa. Dachee keessaa bahee is the lamb, inni hoolaadha. then a dragon. Sana booda jawweedha jechuudha. And it says it's a lamb that speaks like a dragon. Jennee kan inni jedhu jawwee akka hoolaa I'm going to dubbatudha. say Kan inni jedhuuf deemu it's one kingdom mootummaa tokkotu jira. in two parts. Kutaa lamaan yookiis Part paartii one. lama kan qabu. Kutaan tokkoffaan And part two, kutaa lammaffaa same kingdom. mootummaa tokkichaa jechuudha. This part one and part two that we have here Kutaan tokkoof kutaan lama is iddoo the kanatti kan nuti sixth and agarru the seventh kingdom. isa ja'affaa fi isa torbaffaadha ta'aa So jechuudha. we'll do sixth and seventh. Ja'affaa fi torbaffaa goona jechuudha. USA, Ameerikaa, USA. USA jenna jechuudha lachuusaayyuu. and that's why Sun kan nuti akkas goonee the fi beast that comes out of the earth bineensichi dacheedhaa bahe sun is still alive. ammayyuu kan inni jiraachaa jiru. Because- Sababni isaa That beast bineensi sun in its dragon phase, kutaa yookiis qaama isa jawwee ta'ee sanaanidha jira phase jechuudha. 2, Kutaa lammaffaa isaatiin jira jechuudha. that is the seventh kingdom of Bible prophecy. Mootummaa isa torbaffaadha jechuudha. Akka raajii The macaafa kingdom that goes to make war against the saints. mootummaa isa qulqulloota wajjiniin waraanatti seenuuf deemudha jechuudha. I hope that answers that question. Kuni gaaffii sana ni Question deebisa three. adda. Gaaffiin sadaffaan 5 minutes. daqiiqaa 5 see if we keessatti can do yaalla. this. Yoo kana godhuu dandeenye. What is the difference between the heads and the beast in Revelation 17? Mul'ata boqonnaa 17 keessatti garaagarummaan mataa fi garaagarummaan bineensa gidduu jiru maalinni? The difference. Garaagarummaa. So at the most, let's go to the verses first. Go to Revelation 17. Gara heertichaa dhaqnu jalqaba irratti gara mul'ata boqonnaa 17. Revelation 17 verse 3. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 3. The angel carried me away into the wilderness. Ergamaan gara And I lafa saw a woman onaatitti na geessee sana boodaan dubartii Sitting on a arge beast kan bineensa irra with teessu 7 heads. kan bineensa mataa So torba we have a qabu irra beast teessu. with 7 Bineensa heads. qabna mataa torba kan qabu. So the woman is sitting on the beast. We're clear on that. Dubartittiin bineensicha irra teessee jirti. Sun sirriitti ifaadha. Gives a description of the woman. Sana booda ibsa dubartittii kenna. And it also then begins to tell us about these heads. Sana booda mataan sun maal akka ta'es ni nutti himaa jechuudha. Let's have a quick look at that.
Mee ariifannee ilaallu sana. So let's look at verse 9. Lakkoofsa 9 haa ilaallu. The 7 heads are Mataawwan 7 torban. mountains upon which the woman sits. Mataawwan torban sun gaarawwan torba dubartittiin irra teessu bakka bu'a. So in verse 3, Lakkoofsa 3 says the keessatti woman sits on the beast, dubartittiin bineensa irra teessi jedha. and in verse 9, Lakkoofsa 9 irratti immoo it says the woman sits on the heads, dubartittiin mataa irra teessi jedha. and it says the 7 heads Kan inni jedhu are egaa 7 mataawwan torban sun mountains. gaarawwan torba bakka bu'u You could jedha. do a study on mountains. Gaara kan jedhu sana And mountains qo'achuu are what? dandeessu. Gaara kan jedhu kun Kingdoms. egaa maal agarsiisa iddoo kanatti? Mootummaa agarsiisa jechuudha. Yep, kingdoms. Mootummaa agarsiisa Verse jechuudha. 10, Lakkoofsa 10 I connect verse 10 with verse 9. Some people say it's lakkoofsa not connected. I 9 fi believe it 10 is. waliin qabsiisaa. Namoonni muraasni waliin qabatu jedhu sanatti nan amana. It says Kan inni jedhu there are 7 kings. mootota torbatu jira jedha. Those 7 kings are the 7 mountains, are the 7 heads. Mataawwan torban sun mootota woman sits torbadha. on the Gaarawwan beast. torbadha. One of them, Dubartittiin sorry, egaa the one bineensicha irra beast, teessi. and she sits on the 7 heads. Bineensa tokko isa mataa torba qabu irras ni teessi. At the most basic level, Iddoo bu'uura ta'e irratti sadarkaa bu'uuraa irratti beast equals the head. bineensichi walqixa mataa They're the ta'uu ni danda'a. same thing. Waanuma The wal question was, fakkaataadha. what's the difference between the beast and the head of 17? Mataa fi bineensa gidduu garaagarummaan jiru maaliin mul'ata 17 The keessatti answer jedha. is Deebiinsa no difference. garaagarummaan qabu hin qaban isaan tokkodha. They're just kingdoms. Lachuu mootummaadha bakka bu'u. That's the simple answer. Kun deebii But there's a salphaadha. more subtle or complicated or accurate. Subtle, complicated, accurate. Sana caalaa immoo deebiin xaxamaa ta'e sirrii immoo ta'e jira jechuudha. It takes quite some time to prove this, Kana mirkaneessuuf immoo sa'aatii bal'aa but what I want to fudhachuu say ni is the danda'a. following. Garuu wantoota armaan gadii jechuun barbaadani. There's one beast and 7 Bineensa tokkotu heads, jira mataa torba kan qabu. but the reason it describes it this way Sababni garuu inni akkasitti ibsameef ammoo is because it wants to explain 2 concepts: sababni isaayyuu konseptii yookiin yaada lama nuuf ibsuu waan barbaadeeru. continuity Walitti fufeenya jiruu fi and change. fi jijjiirama jiru So nuuf you ibsuu know barbaade jechuudha. Egaa ni beekna. But sometimes we say the world has changed a lot. Yeroolee keessa addunyaan kun waan baay'eedhaan jijjiiramti. People are very different. Namoonni baay'ee garaagaradha. But we know Garuu ni beekna the world really hasn't changed addunyaan hin jijjiiramtu. and people aren't any different. Namoonnis adda miti. So what Revelation 17 is trying to teach us is the following. Mul'anni boqonnaan 17 wanni inni nu barsiisuu barbaade wanna armaan gadiiti. We Ni know beekna that this animal bineensi kun is bad. gadheedha. We could say it's a representation of Satan's kingdom. Bakka bu'ee mootummaa seexanaati jechuu We could ni demonstrate dandeenya. that from Revelation 12. Mul'ata boqonnaa 12 keessatti ibsameera kun immoo. The dragon of chapter 12 Jawween mul'ata boqonnaa 12 keessa jiru is the same as the beast of 17. bineensa mul'ata boqonnaa 17 keessa jiru wajjiniin tokkichuma. In chapter 12, it tells you that it's Satan. Mul'ata 12 keessatti seexana akka inni ta'e isinitti himeera. Ellen White will tell you it's not literally Satan, it's Satan's agents on earth. Ellen G. White kallachumaan inni seexanadhaan jettu bakka bu'ee seexanaa lafarra jirudha jetti malee.
So we have one empire. Let's call it an empire Impaayera tokko qabna. Impaayera jennu that for thousands of years kan waggoota kumaatamootaaf turu has been fighting against God. kan waaqayyoon lolu jechuudha. That empire, Impaayerri kun ammoo through the centuries, jaarraawwaniif changes bulcheeraa its jijjiiramaa appearance dhufa jechuudha. Dhaabbiinsaa jijjiiramaa dhufe jechuudha. as the world modernizes, Akkuma becomes more addunyaan sophisticated. ammayyaawaa deemteen jijjiiramaa deemteen addunyaa faana of jijjiiraadha deeme jechuudha impaayerri kun. One empire, Impaayera tokkicha one beast. bineensa tokkicha. Different manifestations of that empire, Agarsiiftuun impaayera kanaa garaa garaa jechuudha. 7 heads, Mataa 7 torba kingdoms. mootummaa torba qaba. So that's why there's 1 and 7. Kanaafi jechuudha kan tokko fi torba ta'e Trying to ibsame. show us Waan inni sitti agarsiisuu barbaade that at its foundation it's bu'uura the same isaarratti empire, but impaayeruma it just tokkichadha. looks different Garuu through history. seenaa keessatti waan garaa garaa fakkaataadha deemaa jechuudha. In Daniel 2, Daani'el 2 keessatti it's one statue, bifa fakkii tokko that's qofatu the jira. one beast, Bineensuma tokkicha isa kan bakka bu'u. different materials or body parts, Qaama yookiin immoo mi'a garaa garaa kan qabu jechuudha. different kingdoms. Mootummaa garaa garaa kan agarsiisu. So to answer the question, Gaaffii sana deebisuudhaaf simply, salphisee a head mataan in parenthesis, nammattuu keessatti yeroo when the beast is dead, yeroo bineensi sun du'u which I won't explain, kananii hin ibsine is a good kingdom. mootummaan gaariin jechuudha kan hin ifne. A head Mataan when the beast is alive yeroo bineensi sun jiraatu lubbuudhaan is a bad kingdom. mootummaa gadhee ture jechuudha. Yeroo jiraachaa ture So the gadheedha. difference a head and a beast, Garaagarummaan mataa fi bineensa sana gidduu jiru you think of beast as bad, bineensichi head gadheedha as jettanii good. yaaduu dandeessu. Mataan garuu gaariidha jechuudha. Not trying to say the head is always good. Mataan yeroo hunduma sirriidha jechuu koommoo miti. If we read carefully the passage, Yoo keeyyata sana sirriitti xiyyeeffatanii dubbistan we will see that at one point in time the beast dies. seenaa keessatti yeroo tokko bineensi akka inni du'u nutti agarsiisa. Kutaan kitaaba At that qulqulluu sun point, tuqaa sana irratti this kingdom is good. mootummaan kun sirrii ture jechuudha. When the beast is Yeroo alive, bineensichi jiraatu immoo this kingdom is bad. mootummaan kun gadheedha jechuudha. This is Satan's Kun kingdom. mootummaa Remember all of seexanaati this. yaadadhaa hundumti isaaniiyyuu jechuudha. Maybe we want to use a different term Tarii jecha garaa garaa and say the fayyadamuu dandeenya ta'a. statue Bifti fakkeenyaa is the sun kingdoms of this world mootummaa addunyaa kanaa kan bakka bu'u. and the mountain Gaarri ammoo is the kingdom of heaven. mootummaa samii bakka bu'a. So sometimes we might call it the kingdoms of the world, sometimes we might call it the kingdom of Satan. Takka takka mootummaa addunyaa kanaa takka takka mootummaa seexanaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Either way you want to say that, Sana jechuudhaaf ammoo karaan tokkichi the land beast. Okay, bineensi so- akka hoolaa sun The beast that comes out of the earth. bineensi sun dachee keessaa ol dhufe. Revelation 13. Mul'ata boqonnaa 13. Need time? In its lamb phase, Yeroo hoolaa we fakkaatutti think that's some kind of connection to God, hariiroon wayii waaqayyoof bineensicha gidduu akka ture but it's the fakkaata. statue
Garuu ta'us inni bifa fakkeenyaama sana You could keessa jira. argue that it's Satan's kingdom, Mootummaa seexanaa keessaa tokkodha inni. and what's on the board, Wanti boordii irra jiru it's the only time in history, seenaa keessatti yeroo the jalqaba history that we're given, seenaa nuu kenname keessatti yeroo jalqaba when the beast is dead, yeroo bineensichi du'u but Satan's kingdom or the kingdoms of the world is still in existence. mootummaan addunyaa kanaa yookiis mootummaan seexanaa ammayyuu hinuma jira jechuudha. And that's why it's good. Maaliif akka gaarii ta'e argina So jechuudha I'll iddoo do kana. the same. I'll lay out the same information in a different way. Odeeffannoo wal fakkaataa karaa garaa garaadhaan isinii kennaa jechuudha. 7. Torbaffaan We have 7 heads. mataa torba qabna. In the first history, Seenaa isa jalqabaa keessatti we have a beast, bineensa qabna. and we have the same in the second. Isa lammaffaa keessattis third. sadaffaa keessattis akkasuma All the way to number haga 5. lakkoofsa isa shanaffaatti akkasuma. When you get to number 6, Lakkoofsa ja'affaarra yeroo geenyu there is no beast. bineensi hin jiru. The beast is dead. Bineensi du'eera. Number 7, Lakkoofsa torbaffaarratti the beast resurrects and comes alive again. bineensichi du'aa ka'eetu gara jireenyaatti deebi'ee dhufa jechuudha. That results in the following. Bu'aan isaa kan armaan gadii It ta'a. results. Number 1, Lakkoofsa tokko the first mountain, the first kingdom. gaara isa tokkoffaa mootummaa isa tokkoffaa Beast is jechuudha. alive, Bineensichi lubbuudhaan jira. and this is a bad kingdom. Kun ammoo bineensa isa gadheedha jechuudha. Number 2, Mootummaa isa gadhee. Lammaffaan second head, second Mataa mountain, lammaffaa. second kingdom. gaara lammaffaa mootummaa lammaffaadha. Beast is alive, Bineensichi lubbuudhaan jira. it's a bad thing. Gadheedha jechuudha. Same with the third, Sadaffaafis akkasuma. fourth, Arfaffaafis akkasuma. fifth. Shanaffaafis sanuma jechuudha. When you get to number 6, Yeroo isa jahaffaa bira geessu the sixth head, Mataan inni sixth ja'affaan, mountain, sixth kingdom. gaarri inni jahaffaan mootummaan inni jahaffaan kuni The beast is dead, bineensichi du'eera. and it's a good kingdom. Inni egaa mootummaa isa qajeelaa isa gaariidha Seven. jechuudha. Torba It's bad again. ammas gadheedha jechuudha torbaffaa irratti. That's the difference between the beast and the head. Kan garaagarummaa mataa fi bineensa gidduu jirudha. The imagery or the symbology is trying to teach us a couple of things. Bakka bu'een sun yookiis agarsiistuun fakkiin inni ittiin ibsame wantoota garaagaraa nutti himuufidha kan inni taa'e. One of them Isaan keessaa tokko is continuity, walitti fufeenyaan dhufu the single empire mootummaa tokkicha empire going tokkicha through different histories. seenaa raajii garaagaraa keessa akka isaan darban nu barsiisuu That's barbaade. the head and the beasts. Kuni maalummaa mataaf bineensa The sana. second thing it wants to teach us, Wanti lammaffaan inni nu barsiisuu barbaadu when you have a yeroo beast, bineensi jiru yoo bineensa qabda bad ta'e things happen wanta gadheetu jira jechuudha. Waan gadhee ta'aa jechuudha. to the church. Waldaa irratti jechuudha. When the beast is dead, Bineensi yeroo du'u ammoo there is peace, nagaa jira jechuudha. and the church can flourish. Waldaan ni lalisti jechuudha. Nagaa qabdi jechuudha. And when the church flourishes, Yeroo waldaan lalistu nagaa qabaattu people of the world reap a benefit. namoonni addunyaa ija gaarii godhatu jechuudha. And when the church is persecuted, Yeroo waldaan ari'amtu ammoo the people of the world reap the woe of that as well. iyya yookiin wayyoo hammatu jechuudha. Uummanni addunyaa yeroo waldaan ari'amtu immoo. So, in summary, simply, Yoo bifa salphaa ta'een walitti qabnu beast is bad, head bineensi is good. gadheedha. Mataan sun ammoo gaariidha. They're the 3 questions I received. Gaaffiiwwan sadiidha kana ani fudhadhe. Hope I answered them to your satisfaction. Akka danda'amutti deebiseera jedheen Maybe with a abdadha. bit more information.
for your understanding. odeeffannoo dabalataanidha jechuudha. I want to Hubattanii thank everybody who joined us online. warri karaa onlaayinis nu quunnamtanii nu faana turtan galatooma. We'll close with prayer. Kadhannaadhaan cufna. And I don't know if we want to pan the camera afterwards so that all our friends online can see you all and you can say hi to them. Kaameraa irraa kaaftanii obboloota keenya onlaayinii irra jiran faanas wal agarree yoo wal dubbisne natti tola. Let's pray. In kadhanna. Holy God, Waaqa qulqulluu we thank you for your goodness and si mercy. galateeffanna gaarummaaf araara keef. Pray that you might guide, bless and direct Akka nu us qajeelchituuf, akka nu eebbistuuf, akka nu gaggeessituuf si kadhanna. as we try to understand Yeroo hubannoo argachuuf things yaallu that may seem simple and straightforward, wantoota salphaa fi karaarra bu'oo fakkaatan kana to know for sure sirriima akka the ta'e answer to simple questions. deebiiwwan gaaffotee sasalphoo We need a foundation, a grounding in these truths. dhugaa kanarratti hundeedhaan dhaabbachuu keessa seenuu barbaanna. My prayer Kadhanni kiyya, that each of us, kadhanni tokko tokko keenyaas in our individual capacity, hubannaa will learn these truths, dhuunfaa keenyaatti yeroo dhugaa and kana therefore barannu these answers will make sense and bring peace and comfort to us. deebiin kun nagaa nuuf akka kennuuf akka nu quubsuuf kati nu So that gargaartuuf we si might kadhanna. not be seduced, Akka hin goonfamne nu haa taasisuudhaaf si kadhanna. so that we might know the difference between heads and beasts. Bineensa sanaa fi mataa gidduu garaagarummaa jiru hubanne Please guide and direct and bless. nu qajeelchii, nu gaggeessii, nu eebbisii. Amen. Maqaa Yesuusiin. Ameen.